Ali Watak. Amla nudi amma jolle tibra kaisema jolle tibra kaisema tibra kaisete lagi fata. No. Wainsi ma ani wanin nakunna menes nitima. Assalamu alaikum وعليكم darandurse. السلام ورحمة الله. Mucaan kiyya kadura amadi dami takka afaan Oromoo hin beeku. Kalammaffaa ama 18 abbaa kiyya wajji waan oluuf afaan Oromoo fixe. Amma kana arkaa baabaa kana Oromoo ni guyyarraa naan jira. Wallahi maaliif 18 telefoona qaba. Is this Oromoon akkana ka wal nyaattu, ka wal xiqqeessitu, ka wal arrabsitu? So amma ani wandummaan na saalfachiisaa jiru kan baguman baratinuu jalqabe amma. Insinittiin kiju wallahi Hamilton jaama guddaan baguman beekne hin beeku waan maaltu deemaa caaluma deema. Kun barateeti bakka hunda seenaa Anatoliyoo laalta. Amma quufee inni nu dhufee abba maali dubbiin tun guyyaa kan you know the difference the other thing dhiifama naa godhaati. Oromoota gama biraa Boorana Wallagga Shawaa hunda ni beeka. Jaarasaan immoo guyyaa tokko goofandimi ja'anii narku isaanii wal nyaatu narku kana na gaafachuu jalqabe. I'm not making it up. I'm just telling you the reality. Dhugaa rabbiin isinitti himaa jira. Bakka nama qaanfachiisu geenye jira. Wallaalaan laali namni wallaalaan dhiifama naa godhaati. Namni barnoota hin qabne amantaas ammayyaas haa ta'u rabbiin sodaatu naman sodaatu kana godhu wallaalu. Hundarraa immoo rakkoon maaltu dhufee beektaa? Wallaalummaan teknooloojiidhaan upgrade hoggaa gootu hallayya. Wallaalummaan teknooloojii amma dhufe telefoonaan AI'naan maaliin upgrade hoggaa gootu yeroo dhibba wallaala jabaa godhee si baasa. Kana amma fatwaan waan ajaan ummata reefu sani fatwaa bakka gaafatanii dhagebe namni fatwaa wallaala maalittiin argani beektaa dhiifama naa godhaati. Gulguluma kana laalee guyyaa tokko namtittiin tokko dheengaddaas dubbatan ilmoo ishii dhukkubsattee ilmoon ganaa baatii maal guyyaa 5 garaa goggoge. Nabira taa'ee kiyyaan abogidaa shiftaa haliif baataa kan beekne kana biti waalmartirra kana biti jeettiima. What are you doing maal godhaa jirtaan jeen eega cufe. Baya kana cinqanii dawaan itti kan nu jiran anji. Nama qaanfachuuf miti wanni ani jechuuf Nuraddiin kun aniin kun waa'ee siyaasaa yoo naasee guyyaa san tikeeta naabitaati na galcha because beekumsa kiyyaa miti. Waa'ee hadiisaa beekumsa kiyyaa miti waan ani beeku irratti. Amma zabanni namatti waa takka godhuu hin dandeessu. So the most important thing wallaalummaan upgrade technology hoggaa godhu zabana kana nuu fide kanan isinii garsiisaa. Yaa akhi bar waan nama ajaa'ibu dhiifama naa godhaati. Biyya faranjii bar qaamni bakka hunda ala deema. Waa keenya bira maaliif jabduu godhanii nam 5,000 tattaanu. Yaa akhi yoo gabbaate everywhere faranjiin Florida faa Samarii dhabde everywhere. Waan guddaa gootee nama jeequun waan guddaa gootee wal xiqqeessuun kabiraammoo dubartii xiqqeessine eessa dhayna. Amantaatiin warrummaan warri amantiin gabbahee kanan himneef tokkofa namni isaan dhaga'u hin jiru lammaffaa si arrabsanii si xiqqeessan. Kanaafuu namnu qaqqaafatee taa'utti jira TikTok irratti garuu hawaasni keenya as dhufe akkam goonaa na sodaachisa. Amma laali mucaan kiyya kun kana yoo ta'e katti aanu maal ta'an sodaachaa jira. Hawaasuma kanarraa baqata. Mucaan amma Oromoo wal arrabsitu wal xiqqeessitu arge boru Oromoo nafuusisin anjaa. Baakii bal'isaa raala ijoolleen qaba ijoollee lama guguddoo micoon tiyya 14 haala akkana godhannu kanaan hawaasa keenya wajji dabalamuun fedhan ijoollee tana tadirqii qabu jira masgida geessaa afaan Oromoo barsiisaa aadaa barsiisaa akkana rakkannee jira ijoollee eessa geessinaa garam deemaa jirraadha tateenyaa okay as deenye tajoollee teenyaa fi yaadaa jiran jaagalatooma. Anta biraatiin qabu dooktar tabraa wanni qabu irreedduu ijoolleen as gubbaadha waan akkanaa xiqqeenya hadeessuun ijoollee biyya Arabaa jirtu. Reddu isaanii 90% biyya Arabaa jiru. Ijoolleen tun ijoollee ifumaafuu mataa fiitii fuudhee amma dura hireen jaalatiin ijoolleen fuudhin ijoolleen heerumin ijoollee hegereen isaanii karaan dheeraan eeggatu. Heeruma qabanii ilmaan horuu qabanii fuudhu qabaa ilmaan horuu qabaa. Yeroo asirraa afaan aadaa alaa afaan safuu dabre afaan qaanii kana waa kana hagguu dalagan fuuldura hojii fiitiif maal yaadan? Please mee waa kanatti waa kana yaada.
Ani akka kiyyatti akka abbaatti na yaachisaa jira. Maaliifi boru mucaa kiyya kana kottu gooje haala akkanaa godhuun kanaan baqachaa jirani. Ani ilaali gabbaaseetiin dubbadhe. Faamilii meeqaan rakkoo jira. Faamiliin Oromoo irraa kaatee Kasumaalee faamiliin kaatee bakka biraa deemtu yoo dubartuun san doollee san dhagaaboo gaafanneen kaasit dhalatan si himan rakkoon. Asitti nuti tapha goonee of xiqqeessinu. Asitti tapha goonee dubartiinis gabbaatee jaarsi akkana nu godhe inni kun akkana jettee negatiivin asii shape godhu jira. Hawaasa ijoolleen dhufaa jirutu tana we are shape isaan godhu jira. Sa'a 24 nuti kawal nyaannu yoo ta'e maal isaan keessa seena? Sa'a 24 nuti kawal nyaannu kawal jalan deemne kawal xiqqeessinu akkaan wal abaarru yoo ta'e tabiraammoo hundarraa na rifachiisaa ka jiru is about the game. Osoon dalagatiin feemasa tahuu. Osoon dalagatiin asumarraa maal barbaaddaa yoo jettee namu foloora hedduun barbaadda. You know become nama 200 naa kan nuna barbaadutti jira foloora hamma nama fidde trendii ta'e namni dalagaa etiksiin dalaganii jabaachuun barnoota qabaachuun safuu qabaachuun sun hafee zamanni kun hafaa dhufa. So in 10-15 years I feel sorry. In 10-15 years namni walit dhufee wal ziyaaruu ni dhiisa. Because social media irratti wanti wal arge maaliif wal ziyaara maaliif wal kabaja. So haalli amma adeemsaa jiru psychologically impact qaba. We are not talking about negative or something. One in our Quran. Doctor, but follower, one maybe on me can be in follower Malcolm Skin Desha. What do you mean? I'm not going to dollar come did them if you turbo gifted $27,000. Because he's not professional. Who just saw who would like Malcolm say what they can do. Any become three or bad. Become team become several come follow you only follow the gift the Gavin gift Abe Malagafite, Jaladivia. Sankofa miti giftara kannichu label jamujra label each label each high gifter they have a label ogati sentu abichini be abalutu fe tujara tu give TikTok is very this algorithm TikTok bar hattu da malaka jarame hawasa kenya fi miti bar khajarame hawasni kenya mbeko ogati malaka nama kanno gatati ogati request gafate to kofa ufa wani ati jatti akuma rabbiti because it tells them right here go on katumale as a gifter am so ni la maka as a gifter you don't get nothing maka abiche gifter afuda tumale la manta bar amaga yoni humanity asun ak islamatis ak ormotis yodu banne ak gude yodu banne ati man warakata heddu qabda warakata heddu qabna man gargaru qab heddu dan qab mali ifille wani heddu gargaru jira undi ambutam osonga be makna beredu ofu dafa ubtichu ndu oso se ofin asgubatti go have malaka wani qab hundo gunkenne in return what do I get? Nothing. Is that not foolishness? Nothing. Foolishness is good. You buy a line for $350. Wallala homa wallala share godu khanji khana khana. Rabbinu go jarani bar go wayachun warra just like west and money mubadhira warra west go khana warra go what rabbin jalen. Yeah. Warra go what jarani wani kun wahid du jarana issue social media family relational family magarte واحد دو دادي دي تكجي من family ko banka bada fi abasa o balayen sa firotan esas ko banka bo takaji bultina matille asumarati bayedi de ma single mother bay esratate be nam sabo social media khanati giftari wanin khanus family masjid family court dayna ya doctor always family court dem ani beitam yakan family court dem na divorce dachi masjidat qabenya not ilmanit injadu wanin qabno so kana jannu jolles ko andra ngodo fitate abalu kan account yalar kanimi rabsha jirti wallahi lazim arte takka simu dande warri ballese diaspora is badi guddo isantu akama lak khaysat furatan paypal banefi kan gode account hunda khara itibane warra kana hirrafu qararra jiratus mana jiratus bulti destroy khagodu jiro kana warra kan selaw biyatana banuti family sorre ka jiro qubanneti bar
biyya lammaffaa mana lammaffaa nu taatee horaa akkuma Oromiyaa keessa jiraannu jiraachuu jirra. Gaafa rabbiin fidee asiin waan nu godhe malee. Kaan biyya sanitti horuutti hin jiru, qabeenya walitti qabuutti hin jiru, loongi tarmii shontir tarmiin jiraadhaa. Osoo mana namaa jiraata. Mana boruu gasi gabaasan sumuuniidhaan maletti. So waan kun waan hedduu hawaasa fixaa jirti. Namni irraa dubbatu hin jiru. Kana keessa rakkinuma kana keessa warra irraa fayyadamu muraasaatu uummata kana jira. For the sake of asumarra taa'uudhaan fayyadamu jiran. Waliigallee dubartiin abbaa mana isii asirra saaxilu jirti. Kadura addaa deemte taatu kaan taatu qaama iccitiitti ergitu jira. Warra waliin galee private party walirraa rikoordii godhate hunda kuusaa godhatanii safe godhatanii tattaa'u jiran. Uummanni qaama saalaan si gallakkisamoo maallaqa ergita jee kanuma akkanatti ta'ama 7-8 dalagana nyaachuu jiru jira. Maali nama wal fuudhee dhabi ustaaz nama wal fuudhee jaarsaa jaartii wajjin jiru ka viidiyoo wal waraabee yoo in case fuuldura waliin garagalee galtee video taa'ee fayyadamaa jee kaatee taa'u jira. Misaa'ila kana kaayatee taa'u. Misaa'ila kaayatee taa'u jira. Maal godha? Akkana ayyee. Wal amantii bultiidhaati balleessa. Wal amantii wajjin jireenyaa balleessa. Mi'aa bultiidhaati balleessaa jechuudha wanni kun. Fikirii hawaasni keenya gubarra kan bartuun hoomaa wallaalaa wallaalaa seen godhu eenyu kana boota kana 2025-24 jaarsa yaattiin koortiin jaarsa yaattii ta Oromoodhaa TikTok taate. Waan nama sodaachisu caffee Ustaaz Maaz ani amma Ustaaz Maaz natti bilbilee Nuraddiin wanni kun sirraan bareedu jee wallahi dhibbaan. Amma nama saahiba dhabne bilbilee aboo dhiisi jettuun kasin dhage. Nama jechuun wal jala deemu amma caffeen wanni sun sirraan bareedu Nuraddiin waan jee abaakaa. Namoomattis saahibummattis wal beeynatis safuu tanaa dhabame. Hundaa beekaate PhD looy godhe yoo guyyarraa waa baratte. Yoo saata ka hadiisuma guyyarraa yoo baratte yoo barnoota ammayyaa yoo baratte dalagarraa upgrade goota jireenya fidda nama taateeti namaafis faayidaa ta'a. As yoggaa wanni isaan beekan of course yes honey oh my girl oh kaza wala ሶስት ሴንቴንስ lipi yaa kifin kanfanchiisina kanaafin jaa ani I'm very disappointed haga dandeenyu rabbi ni Allah garu obbale saahiba jechuun obboleessa jechuun dhaabbadhu hoggaas hin jeekatti dhaabbattu dhugaa hoggaasitti hime hoggayyu kasifaarsu dhufe Ustaaz Maaz osoo ati jallina irra jirtu bar fira kiyya inni jabaadha jee yaa jallina irra jirta rabbi waan hin jaalatu dhaabbadhus namni juu walit dhabne والجلد ديمون برباچ سارانجا غلط جزاكم الله دكتور جرادو اما قال ابو زمان اجچو والفادا اسرا ما كبي جرالك بغرف تنب اما غوسرا غبور مانتنا من ميقابنا مانتنا خاب مواز فولو ديمسي امبه تابعاتو ارجنا نمت كراسازني قوين تكدويته واتaka waraabesi yuse na male na harreedu beekhi jaani beeyta waaf malaayifi sente wati gara hundaanu warri caffee bira dhufe tokko na bisu asi abaaros caffee ni jirete yaadu qabda beek mes wasin jo abiyyi irraa eega nabi muhammad irraa sallallahu alaihi wasallam eegale hanqa caffee harkuma ummatuma kana joolluma islaamatan kutaa ararge kutaa arsi kutaa jimma kutaa maaliti arge السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كناف نمر يبدي ما لك تقول جرانو خنا وانساني فين سين ابو سيب ابو هكذا هكذا ثاني ويا مالك ayatani malaka tokko malaka namni sadaqaan gurame malaka sheekha eenyu sheekha adam tula miliyan 17 deebisu dadhabne akkaso kute rabbi rahmata isni yago takka sumuni malaka kannitani accounti nama banki to qabe ummanni du'e dhume namni sini deebisu takka jiru iyya ola sheeyinu sin deebisu barakana sin deebisu duruta bankatan fago afan kayatani addahiramte fago mana qalama dibatani rabbi rahmata isni yago
Ini jira inshallah yeroo takka osuma isin jirtaniitiin hangafoota keenyaa mi waa isinitti himuu fedha. Yeroo hedduu beektaa jaldeessi xixiqqaa kanaatutu waa harkaas majaanii osoo deddeebinee hordofu jirra. Bakka Ustaaz Abu Mu'aaz faan jiranitti waan takka wallaahi na quyitee dhiyootan Ustaaz Abu Mu'aaz isin barbaadee gari shaadillee dhufee isin jala na ol hin baasne isinitti himuu fedhe kallattumaan jechuu. Ay, video waraabdeen setti na sheerran gootu. Akkas ture. Dubbadhu. Haasawuma amma haasamu jiru kanarratti beeytanii yeroo kana keessatti waan takkatanii fi gatiin isii ol hin kaane namoota jajjabaa nuti silaa bakka ni jiraame gatii kanneenii fi sadarkaa qaban dhugumaan sadarkaa qabanii nuti ofii olitti eenu namoota hin taaneef beekamtii kan nu jiran kallattii garaagaraatiin amma fakkeenyaaf warroota feemasoota jaan kana. Feemasoota jaanii warra miidiyaa bocolee uummata keenyallee laaqu jiru kana karaa namoota gurguddaa hawaasni waan isaan jaan kana dhagee jala deemuun beekamtii akka itti harkatanii jira. Yeroo fakkeenyaaf amma waa guuran uummataaf sadaqaa garagaraa ta'u gargaarsa deeggarsa garagaraa ta'u. Mana isaanii dhaqanii. Baraarii faawar. Ustaad Umumaas fida. Kamiin yeroo fida. Isaan Abumaas fida. Laala ammaan tana bakka kanatti silaanii fi wanta kun jalqaba ijoollee kanarraa jalaa didamee ijoolleen tun wanta kana harkachaan deemtu beeka. Akkas. Sheekootiin teenya dhiifama asirratti illee maqaa ulamaa'ii teenyaa kaasuun fadhu silaanii fi ulamaa'iin teenyaas uummata akkasiisan bira dhaquu baattee yeroonii fi waa hojjetan isaaniin mari'achuu baattee kara beekaa jala yaa namni zamana kana namni immoo nama foolora qabu jala deemuu eegala ka sheekaatis ka ulamaa'iitii kana guddaa. Dhama uummatu maaliif akkas akka ta'u jiruututu nuti gaafinatti nama akka nama xiqqaa tokkotti waan kana baay'ee gaafinatta ijoollee gandummaadhaan gosummaadhaan deebitee immoo bifaan saalaan. Falmata wanti malee fudhuu isaachisa. Amma bara iyyaalaatu humnarra qabaatee sheekotii bara karaa fi harkisaa jira. Amma sheekii tokko dhanaafis sheekii keessan jabaa kitaabni duubar isa duuba guutuudha kan itti yaarge. Kaduraan quraana barsiisu asirraa da'awaa godhu hadis himuutu amma gareen tumboojitee gaddeebee as gubbaa habiibti ilmi takanaatiin maatii nyaabuus jeela utaan obboleessoo. Look. Sheekoti qofaa miti baay'ee sheekoti qofaa miti warra barate hunda jechuun sheekoti amma rakkomantiin kaasee malee warra barate hunda of jala oofu jiran funyaan qabanii sooshaal miidiyaa kana. Laal